wanni hundinuu qophii dhafe hisaabeta itti dhufees akkamatti gartee wanni taamaan jiru ani fi shakkan jira maana shakki tasaati mana nama deemtee nyaata saraan si nyaachuuf naan qarqarra yookaan subaata si gabbaza ashama akkam jirtanii nagaa keessanii hordoftoonni asuundi akkam jirtan nagaa qabdanii jechaa qafan dhufee har'a waan bareeda tokko qabadhee isin dhufeetiin jira innis maali onnaan jettan waan of keessatti qabadhee har'amoo of keessaan baasu deema. Innis maali onnaan jettan gaanaa fi yaasuun ollaa dhagalla. Garuu nagaallee sirriitti nu gaafatu. Numaatu dirqidhaan nagaa gaafataa mana keenyas dhufee nyaata nyaatu bishaanillee dhugu waan isin ajaa'ibu. Nagaa nama gaafatu bakka sun gaafinatti ta'e akkamitti nagaa nu gaafannee namni tokko ollaadhaa hojii dhuguu qaba hojii nyaachuu qaba. Garuu yeroo ayyaanaatillee dhufee nu gaafatu kootu gujanneenis dhufee nu biraan taa'u sun gaafinatti ta'e ollaan akkuma beektanitti ingirii ollaa jechuun akkuma mana ofiiti inni garuu maal akka ta'e hin beeku baay'ee gaafinatti ta'e dhugaa dubbachuudhaaf sansaan yaada nin gaafadha jee dawalee fi ameetiin jira akkuma beektanitti gibbii keenyaa fi gibbii nyaasuudhaaf ulma dura jira. Kana dura miciyyoota akka mana keenya fidee tureeyyuu miciyyoon simbiraa teessu jee nu bira ol kaa'ee tureeyyuu miciyyoodhaan immoo walii galuu hin dandeenye baay'ee qalqallaa turteeyyuu ammallee ishiitis baay'ee kabbaadidha sababa saniitiin wal lollee tureeyyuu yaasuudha wajji sanbooda inninis fuudhee gara biyyaa miciyyoo gaggeessee jira warreessi ishii biratti sababa sanii wal lollee turee yaasuudha wajji sanbooda immoo walitti araaramne. Akkuma beektanitti walitti araaramnee sanbooda mana keenyas dhufus nagaan nu gaafatu seetuma nu bira dabra. Ani immoo sun baay'ee gaafinatti ta'e kootu guyyannee waamnees nu biraan dhufu nutillee badii guddaa tokko balleessine namni namatti fide namnillee hin aariyoon nuti garuu muciyyoo waan nutti hin tolleef qalqallaa waan turteef saniif jecha aariineeyyuu garuu nutis badii guddaa balleessine. Namni namatti fide inni an dhiira isin garuu dubartoota jeet miciyyoodhaaf yaadee namaaf yaada baay'ee. Saniif yaadees nu bira fideeyyuu nuti immoo waan nutti hin tolleef ofirraa aariinee turreeyyuu nutis badii guddaa balleessine. Saniif jedhee dhifama gaafadheetiin ture innis dhifama nu godhee har'a immoo isa waameetiin jira. Waan keessa jiru guutuu baasee itti himuuf hin deemu. Innis bakka badii guddaa balleessinullee dhifama nu godheera dhifameefa namni walii godhe booda immoo wal muufachuudhas walirraa fudhas hin qabu. Saniif jecha har'a isa waameera waan kiyya keessa jiru guutuu ittiin himaarra umaa osoo naan bisiin isinillee har'a nu waliin turame. Waan inni naan jiru hin beeku har'a na saalfachiisa moo na qaanyeessa moo umaa hin beeku har'a anillee isuma abdadheetiin isa eegaa jirra anillee waan inni naan jiru hin beeku milmaan eegna. Reaction isa achuma waliin laal. Akkam nagaami? Nagaa akkam jirta? Jirta? Naguma. Fayya. Jira jala. Maana amtee? Ani maarra waan siyaameef waan hagaarraa dhoksee waan keessa jiru sitti madda jeeti. Yeroo dabre timu? Yeroo dabre muciyyoo keessummaadha jechuudha. Isaan bira haa ta'e sugeen isaan bira geesse namni gartee keessummaa nama fide boorsaadha wajjin muciyyoo alatti uffata jedhaa haranii jechuudha. Facaasanii jala muciyyoon baay'ee artaanillee gartee baay'een isaanitti aare garuu achi boodallee walitti araaramna jira waan namni hin beekne gaa'ee istima hayyee mana namni arrantan maal sababni maaltu jirame? Maaliif siyaamee sitti fakkaate nuti badii guddaa kana dura balleessineetis walitti araaramneera. Namni immoo eefa walitti araarame booda mana keenyas hin dhuftu gibbiin keenya dhiyoodhaa waluma bira. Osoo dhufteeti nagaa gusi gaafanne illee sirriitti nagaa nu gaafattu. Sansaniif si gaafachuudha su'aama. Namni yoo balleesse handhiifama dhumaan godhaaf. San xumurre mire? Xumurre? Naa dhiifama hoo goote maa nu bira dhufu dhiitta. Anti akka nu bira dhuftu ni barbaanna sila. Isin bira dhufee maal godhashi? Maal na gootan? Maal na qabdan? Laakiin itti ayyaana sugus waamnu nu bira dhuftu ollaan immoo mana tokko jechuudha. Har'a kanaaf naamte? Laakiin kanaaf miti har'allee waan biraatiin sitti madda jeeti. Atillee sannaa deemsuudhaaf reedii taate sansaan sitti hima jeeti. Waan hagaarraa dhokfadhee waan of keessatti qabadhee atillee nama gaariidha. Waa'ee sansaaniitiin sitti madda jeeti. Maalatti hima bannate? Godanyaan ta'e? Godanyaan ta'e ni jirti garuu amma bahuudhaaf isaan bira yaadaaf hin jira. Isaan bira moo? Mana moo maaliif? Waliin galle?
لك ولي قال لي رجعوا عنكوا قالوا ورباديتي mana sila lamo لك هون سبرت قال لي مرة كوكب ay sangati anna nabira galu ti anna nama Ishi. gari daan itu tak kena titolte gua dapat sudah osan sibra gali marah kok ay rakon kabu kanaf namte kan mam siap nabira galu mo sibra galung ki yamma hodir kama ke wana manjuru sibra galung ki yanafo garu amma wana sitti madung gawa wana sitti maddu sakatola nayak tum barbada wana hettu dan sitti machu barbada wana du eh okay amala beta annamno gagarte kanati coaster je wani sitti madda wani sitti wana je ni rifada beta wadu lana timatin wadu lana timate narfachisin anggaru Yote. sitti machu barbada ha sitti machu barbada wadulle nati matin nambarisini yote mo takumar timadu yota katin garte khanin gandawte sifin goda yo khanamo fala berat lalachu ishimal Kesa sakuma beektu ta'an ijoollee wajjin gala. Ishi. Ijoollee wajjis yeroo dheeraa tureera. Hojiidhas ni hojjedha. Jireenya asittis ni beekta. Atillee nama gaariidha. Yaasaan akkuma beektutti gaasilaan ni dalagadha. Baay'ee jireenya kiyya jijjiiruudhaaf fifigaatiin jira. Ishi. Akkuma beektutti garuu ijoolleedha wajjis jiraachuun amma baay'ee na dabbaraa jira. Jolle kam shamaramo kone geletemo Ijoollee hojii galuu hojii amma jiraachuun baay'ee na dabbaraa jira. Atillee nama gaariidha. Namni gaariin akka keetidha hunoo sona bira jiru garuu kophaa kiyya jiraachuun isinitti ulfaate. Ijoolleedha wajjillee amma jiraachuun baay'ee na dabbaraa jira. Ijoolleedha wajjis waliin galle kana booda immoo kophaa jiraachuun naaf gaajeetiin yaade. Kana booda ijoolleedha wajjin jiraadhu jee murteesseetiin jira. Ati garuu akka harka nan darbineen jaa. Ijoolleedha wajji kana booda deebi'een jiraadhu. Amma keessa yeroo dheeraa itti yaadaatiin ture keessa koo murteesseera. Na ati immoo waan kiyya na keessa jiru hunda sitti ni madda akkanaaf beektu jeeti. malani waloltamo walati butamo rakkina jiru mal Lakki walitti hin buune walillee lollee ishi garuu kana booda isaan wajji jiraachuu kophaa kiyyaas jiraachuun hanaa ga'u jeeti. sababni mal kara bija galu feta Lakki hara biyyaa galuun fedhu. mo mal sidu komo akamas geesina mo mal re Yaa sun maaliif siif hin galu moo ati maaliif akkatti ofirraa nan dhibda? Maaltu Waan sitti himachuu barbaadee ija kiyyarra laaltee hin beektu moo? Osoo na dhukkubee dhufee akkatti sin haasaamu. ishi mala haga mal mo jara kana ra si basitin mana bira bakka biran silaalamo mal tayyib ishi Lakki osoo jara biraa baastee bakka biraa osoo nan galchine waan akkanaa beektuuf hin barbaada. ishi mal si bekare mal ona si beku tole Yaa isaan yookaan obboleessa kiyya gaarii akkanaa taatu hin barbaada. ishi Yookaan immoo akka abbaa manaa kiyya taatu hin barbaada. balo obboleessa ma si tan jiru no Lakki naa ta'an jirtu. Ofirraa na dhibaa qofa obboleessa naa taatamu. Nama gaariidhaan hin beeku. Garuu akka obboleessa kiyya yookaan immoo sanirra dabree abbaa manaa kiyya osoo taatee das na jedha. abbaa mana ati waa fagoodhaan deemtu eegaree fuuldura kanamuu haasuudhaaf kanama gartee natti himuudhaaf akkanatti fagoo deemta. Maal yeroo dheeraa of keessatti qabadhee tursiisee bariyaasuudha. Dhiyoo sanas muciyyoo isaan fiddee hin turreere. Osoo naan si biratti galee maal rakkoo qaba? Muciyyoo wani bira galcheen muciyyoo bari anuu ishii shamara jeetin isin bira fidee mire ishii kun akkasitti ariitanii waan bira keessa ittiin haftanii. Anuma si bira galuu hin barbaada. Si biraan galuu barbaada. Na bira moo? Ana bira wani galtuuf hin jiru garuu dhugaadha obboleessa siif hin ta'a obboleessa jaba siif hin ta'a. Lakki ana obboleessa akkanaa taatu miti garuu jaarsa kiyya akka taatu hin barbaada. Bala sangaa akkatti miti beektaa. Maali maal rakkoo qaba hoo jaarsa kanaa taate maaltu natti hanqata? Nin hojjedha halkan guyyaa figaatiin oolaa jireenya jirudha. Rakkoon qabu sanumaa maashaallah ni dalagataa nama dalagatu rabbi siraa jaalatu silaafuu biyya kana yoo hin dalaganne jiraachuun ni ulfaata dalagachuun dirqama san waan gaariidha garuu ammoo isa gartee jaarsaa keetu kana tan amma suuta jenna suuta gartee atilleen tasgabbaayii Maali an keessa kootti qabadhee yeroo dheeraa tureera. rakkoon qabu ammallee qabadhu amma baastee waramuun amma baastee jirta barra. Inni akkanaa beektu jeeti malee ana akka obboleessa naa taatuuf miti bara. Waan kiyya na keessa jiru sitti madhee akkanaaf beektu waan hin barbaadeef. Amma bara amma hanga tokko beekan jira bara. Kana booda
obboleessi fi intala rakkoon qabu. Siteen jira bara. Angaruu jaarsa akkanaa taatuun barbaada. Isa jaarsa rakkoon qabu itti jechaana. Hin ariifatin irraa. Tasgabbaa'ee anamma jaarsa leessi ta'uu baadhu obboleessa dhugaa siif hin ta'e obboleessa jabaa siif hin ta'e. Tasgabbaa'ee. Maali ani hedduu takka si jaaladha. Nama hedduu si jaalataan hin beeka. Ijoollee hojii jiraannu keessaa nama mucayyoon takkittiin nama qorichaan isa obaasa kunaan jettu angaruu qoricha si obaasee akkana jaalatu hin barbaadu. Maal ta'e tamisiin? Mucayyoon hojii jiraattu. Eeshi. Anis akka ishiitti qoricha si obaasu qabamu akkana jaalatu. Na baasti moo? Si na baafne garuu ishiin waan akkasii addee faanaatu ishii dhorke. Isiidha yaade? Maaliif? Waan si jaalattu. Anis sin jaaladha garuu ani qoricha qoy. Qoricha na baasu moo? Hoggaan qoricha dhugee qoricha kam? Kan jaalalaati gaafa akkam gaara. Eeshi. Si obaasee addee turtee garuu ani ishii dhorkete na akka akkasii Ajaa'iba dhufee ajaa'iba dhufe. Na obaaste moo gana obaaste jirti moo gana na obaastu deemti? Lakki si na obaafne obaasullee anaatu ishii dhorke. Anis moo akka ishiitti akkana jaalatuuf qoricha si obaasu qaba. Hai dubbiin dhuftee guys. Dubbii deema kam? Ishiin na obaasu deemti? Si obaasuuf deemti garuu akka Sababni hoo? Ishii sababni hoo? qorichi immoo jaalala ishiirraa si qabsiisa akka maraattuuf si godha. Ishiidhaaf moo? Ishii achi booda hoo? Na ishiin immoo siin fudhattee mana galuu deemti yoo garuu nuuf nama gaarii turte aga naan beekutti nama gaariidha jeetiin ishii dhorkee itti siima inumaa jeeniitiin tureyyuu sansaniif jeetiin ishiirraa akkasuma obaafne dhorke. Anammoo dhuguun jira. Abootaayi na sobiin barnaa. Mana keessan dhufu akkamiin na obaasu deemti isin? Mana kan kee dhufu barbaaddee turte. Achi booda hoo? Dhageessin nyaata wajji godhee hannaa fi naan jedhu. Qoricha moo? Balaan buutee. Nyaadhaan jira kalas. Nyaadhaan jira guys. Nyaatullee nyaanne. Nyaatullee nyaanne dhorkeetiin jira. Haya. Anis akka ishiitti qoricha godhee. Mistirri dhufee hoo? Akka ishiitti qoricha godhee si obaasee akkana jaalattu godhuu qabamu. Ajaa'ibumaa deemu guys. Hedduu takka si jaaladha kanaa ol akka si maraadhu barbaadamu. Ajaa'ibumaa deemu. Anama dhuunee gotti na sobiin barnaa na sobiin. Aaraan dhuunee dhugullee hin dhuun. Tami ishii tami. Kan hojii jiraattu sababa saniitu anaaf ishiin wal lollee turteeyyu. Mucayyoo jaaltu jaamtu isaa. Yaa Rabbi si magan balaan buute. Ishii qoricha dhugee isuma na jaalachiisa moo waan biraan godha? Lakki ishii jaalattee akka maraattuuf si godha. Isuma fa'ee? Sanboota hoo? Sanboota moo mana ishiitti si galchatte. Mana ittiin galafachuu? Calma jee? Ajaa'ibumaa deemee. Yaa Rabbi yaa ilaahi nuti sigaa. Ishii amma na sobiin barnaati. Nandeen dhugullee sinoo baate. Mee wallaahi? Wallaahi sinoo baate. Way yaa Rabbi na teessee. Ishee atimmaa maal fete ishee maal fete mati? An akka abbaa manaa hiyya taatuun fedhe. Narra dhaabbadhume. Anammoo obboleessiif ta'a. Obboleessiif taati. Abbaa manaa kanammoo qo'e. Garuu galatoome. Maali asaan sirraa dhorkaatiin jira maaliif siin galle wanti gurbaan deemin maali ani hedduu takka si jaaladha sirraa dhorkaatiin tureeyyu. Way ana. Tamatti goone? Ansittiin goone wallaahi ilmaa sirraan dhorkaa tureeyyu. Inshallah Rabbi malee waan nama godhu. Xayyiba ishee ma. Aliyaas waan asiin jiru si hagan malee ani hedduu takka si jaaladha siin jechaatiin jira. Nagalee bara galatoome jaachuu kati. Nagalee bara. Garuu hangan takka gartee hammattanii qoricha anuma akkamitti akkasii godha gona. Wallaahi sittiin goone siin jechaatiin jira. Ani numa sirraa dhorkaatiin tureeyyu maaliif siin galle? Moo sittii mun qabuyyuu waan isaan godhan. Laa himuun kee gaarii bara galatoome. Natti mun kee gaarii. Garuu dhuguma gartee akka keessa kana salaanitti miti gaarii ture. Anama ifa shakkan jira bara. Anama sodaadhaan jira ifumaa. Sitti godhu sittiin goone garuu waan isaan sitti meef baraanis akka isaaniitiin godhuu qaba jeeti malee sitti ma barbaadeen miti. Asirraa naggoota? Hona jaalachuu baatte maaliif hin goone? Ani hedduu takka si jaaladha nama gaariidha hoo jaalala kiyya beekuu qaba baattee immoo gositti godhuun kiyya nu hafe. Hai yoo naggootee yoo si jaalanne yoo gartee mana si galu dee'oo. Akkana jaalattu hin beekare yeroo isaa. Achi booda Anuma akkanumatti na laaltee akkana jaalattuuf hin barbaada ani hedduu si jaaladha. Maaliif siin galle yeroo dheeraa of keessatti qabadheetiin mucayyoo dubartii sana gufidduu baay'ee natti dhagahamee ture. Isin shamara agartee yeroo filate ta'uu kan wajjin galtaniif malee wayin ni fuudha jee isin bira fiteen. Egaa. Garuu ishiin baay'ee akka si jaalattu natti himtee turte.
Asin asitti mtuqa namu gartee barbo fedhii isaa gartee nama himata Waan jaalattee nu bira fiddanatti fakkaate. lakki sana waan akkasiin jiru hundaafuu ana amma gartee mataan kiyya mataan dhukkuba jira. Garuu inshallah rabbi malee gartee Ati mataan si dhukkubaan immoo keessa kootu na dhukkubaa jira. Maaliif naan beekne akkana jee dubbachuu kiyya nin balleesse moo? Laan balleessine bar. Anas keessatti qabadde waan turu dadhabee sitti keessa kiyya baay'ee na dhukkubsaa jira yeroo hedduu. Haka dubbachuun kan sirrii bar dhugaadha bar gaariidha. Akkana baay'ee na tola jira. Garuu ittiin qophaashee itti yaadame. Maaf ta'e amma anu si dura dhaabbachaa dubartii ta'e waan si gaafadheef immoo. Sana himati itti yaadame itti yaadaati. Ni dhufashee ni dhufa. Si mararu moo kootu mina dhifteen deemini siyaasaatiin jiraame akkamiin na dhiftee deemte. Naaf galaa bar. Waan yeroo hedduuf keessatti qabadhee na dhukkubaa tureen sitti himadheemi. Maaliif na laaltee na wanni naan jennu. Nagalee bar. Anaas dhaabbate amma na dhiftee deemuu deemtamoo. Natti mattee fadhagan jira bar. Sitti maddee garuu aniin kun si mararu moo kan na dhiftee deemte. Yoo waa taate yoo dhukkubee wartee hodhoote waa taate nama rata bar amma kun fayya qabdaa. Maali nama jaalachuunis bar dhukkuba guddaadha. Nagalee bar xayyib ishee. Isha ammoo maalin sokorree isha obboleessa jabaa siif hin tajee bar. Obboleessa jabaan barbaadaan abbaa manaa hiyyaa akka taatu barbaada. Wanni hundinuu bakka qophii feesaa itti qophaa'a feesaa. Yookaan dubartii ta'ee waan si gaafadheef immoo. Lakki miti sana miti. Wanni hundinuu. Yeroo hedduuf keessatti qabadhee sitti baafadhee ati immoo akkuma bakkuma dhaabbadheetti kan na dhiftee deemtu. Bar wanni hundinuu bar qophii feesaa bar. Itti qophaa'a feesa. Maali kophaa jirta silaa uumaa jaalallee illee hin qabdu silaa maali hoo achi jiran. Jaallee qabaadhee dhiisee maal beete? Hin qabdu qo'achaatiin ture. Bannaat dhageessaa. Anamma ifuu shakkan jira dhugatti. Waan aggootan ta'e nyaadhatee wanni hundinuu qophiidha feesaa beetaa. Itti atu feesa. Akkanumatti gartee wanni taamaan jiru. Ani ifuu shakkan jira. Maal of shakki taasisaati mana namaa deemtee nyaata nyaattu eessarraan si nyaachuuf naan. Qarqarra yookaan suwaata si gaabbaza. Dhalis bannaat. Bannaata na dhifteen deemini biyyaansa ashi suwaata si gaabbaza kottu. Ani nyaadha subataa dhalis. Maal fi nyaanni ashi biyyaansaati naaf erigaa kottu yaa subannaati na dhifteen deemini. Ishi sina fara asina fera rammo hojii qabatee hojii san xumuree yoo namni gite sina fera yoo namni gite. Amma hoo deemtaa si deebitee akka nuuf nan hunde. Anamma akka naaf feertu hin barbaade yookaan immoo anas siyaa feera kottu hojjaan. Lakki sina feerani xumureetiin si dawwala. Sina fera. Anamma amma akka naaf feertu hin barbaada. Tas gabbay kamal ma akka tarifatta. Hay. Sina fera sin jebqa inshallah. Ayyanatti dhagaame. Maas dhaga mare. Akkamitti anaas dhaabbatu na dhiiftee deemta. لا سيدي ديمي بر دلقا من هجر بر لا بالله لا قالت لا يروح كل دول ما جرى بر لا ما ركوا بريد هر هو ده قاعد كوتا كان هن هر اللي توش امورتين وجي كانت امورتين سيدول ويو ما انا ما كنت فيها دابت روح انا انو سي كان راتي اكمت ده قاعد كوتا كان متى انا بر سان فيبر وجي كرت مرن فيبرن بقى سنة ما قولين دندوغا ذاتي مسارة السيقا بقى خلاص صلش يرو ومرت قونمي لك ما ستنغون مي والله يجي والله إن شاء الله كارنا في ملكاو ناف ملكاو الله تبيها أكن عمل كيسسين لين دوين أقول داشة إسين جارت